darbeerraa waan baay'eerraa arganneerra jedhetanii yaada mee egaa gara gooftaa dhuftaniitu fudhattaniitu amma amantaniitu dhugaa ta'uusaas bartaniitu waaqa dhugaa ta'uusaas mee sana booda akkam ture akkamitti fuftanii akkamitti immoo mana gooftaa keessatti guddatan kan jedhu egaani eebbifamechaa daree amma gaa gooftaa argadheera gooftaa kana yemmuun argadhu akka kaleessan rakkisne dhugaan sadafee naa gale guyyuma namani sana kadhata gooftaa keenya Yesuus Kiristoos bartootaaf kadhate biyya lafaa keessa jirtu biyya lafaa keessatti akkasin gargaaramtanuuf siniifan kadhadhe sanan dubbisee siin jedheera isa booddee lallaba ta'uunsaa amma ergan cimeenaa galaa yommusuman eegale jechuudha lallaban kaleessa reettiin ture har'a oolaadha wanti waamamneefis immoo reettota barbaaduuf kan jedhu ture gaafa sana kan hin jalaa dubbise ittaansuudhaanii guyyaa sadaffaa isaatti hojii guddaan jalqabe amanuun koos oduunsaa ganda keessa guute san booda iddumanitti gooftaan natti mul'ate san samii banee jechuudha samii saaqi achas nama fakkaate natti mul'ate sana idduma sanama akka carraa ta'e iddoo xeefiyan qotadheedha waan ta'eefi achituun jiru gurbaan tasfaa abrahaa kan jedhamu tokko wallooyyeedha iddoo sanatti dhufeetiyyuu naasofsisuu eegala ani ammuma gaafa namanu ammuma hafuura qulqulluun guutamee naman jechuudha gooftaa Yesuus Kiristoosiin ija koon argee naman jechuudha harka isaatii wanti dhangala'uu mala natti sodaatiin dhiiga isaatiin dhiqee warratti sodaattu kana biraa humni si dabarsu sii kennamaa jedheeti afaan Yesuusii waadanaa galame kun kanaafuu waa'ee Yesuus kana gaafa ammuma maneen amma eegale isa boodachitti akkuma ati amantaa keerraa deebitedhe namni sun yookaan dargaggoon sun baay'ee aare isa booddee baay'ee jajabinaan waa'ee gooftaa Yesuus hin dubbadhe waa'ee gooftaa Yesuusii gaafa dubbadhu gajara natti gadhiise gajara isaa gaafa natti gadhiisu laphee koo kana keessa amantoonni hin muramu jedhee hin shakkuun ala sana amantoonni hin muramedhee gonkumaa lapheen koo shakku isa booda gajarri kun gaafa natti darbatamoo dhugaan sitti maa fuula koo duratti sirbaa ooleetu akkas godhatee roqomaa ooleet isa booddee gara isaatti deebi'e kun yaada namaatiin dhugaa fakkaachuu dhiisuu danda'a kana garuu ija koon hin arge gara isaatti gaafa deebi'u inni jalaa baqataa gajarri duukaa isaa fiiga isa booddee akkuma ta'ettu jalaa ba'ee isa booddeetti fufee lolli utuma innuu anamanii naannoo ji'a tokko akkuma hin ta'een baay'ee faarfannaa natti buuse nan faarfadhaa hal nan boo'aa faarfannaan tokko tokko laatamuu jalqabe halkan guutuu akka faarfadhetti suma naga'e namni si barsiisu garuu hin jiru gandicha keessa namni tokko qofti Dinqaa Bishuraa kan jedhamu ture biyya sana keessa inni immoo dadhabee biyya lafaatti nama deebi'eedha yommuu sana jechuudha isa booddee baay'ee kadhannaa akkuma nama amantaa keessa turetti itti fufne gooliin adda addaa ka'uu jalqabe eegalee mana nama tokko tokkotti san argadhe kan akka argatan himuun jalqabe karaa bira dhaabbadhee dubbachuun jalqabe baay'ee natti tole natti mi'aaye jireenyi keessi koo hin ife isa booddee gurbaan yookaan hiriyyaan koo tokko Biraanuu Shafarraa kan jedhamu baay'ee dhukkubsate utuun dhukkubsatiin dura iddoo yabaloo iddoo dhamu jira iddoo sana midhaan masnoo wayii qonnee gara sana deemaa ture isa booddee san faarfachaa deemu kana natti kolfe yookaan na akkeessee natti qoose waan baay'ee naan jechuu yaalee isa booddee homaan jedhu keessi koo baay'ee eegamaa ture waan ta'eef immoo bukkee darbu bira darbu isa booddee dhukkubsate
gaafa dhukkubsateedhu baay'ee du'aaf jireenya gidduu ta'e. Ooyyaan kafanaa bitame, saaxiniin illee bitame, isa booda amannee naannoo ji'a lama taanirramma. Nuti maatii dhumti kun fiigaa dhanne gaafa dhannu armeen tokko naannoo sana turanii mucaan isaanii ijoolleen isaanii biyya biraarra gara hawaasaa kana faarra amantii turani waa'ee amantii beeku isaan gara ortoo turanii gaafa nuti biraanuu shifarraa kana kadhachuu deemnu du'aatti maqaa fuutuu ijoollee maqaa Yesuus maaliif balleessitu maal ijoollee koo du'eeraa minne dhanii nu kadhatanii dhugumatti du'eera. Isa booddee innanne waan si dhubu keessaa akka ammaa miti gaa iddoo dhoqqee waaqayyoochi garaa akkanuu laafuu fi iddoo oolaan itti hidhamtu iddoo akkasii filannee dhannee jilbeeffannee akka waan waaqayyo salaalee jechuudha. Waaqayyo keessa laale jedhamu baranne isa booddee kadhannee boonye ilkaan isaa walii dheeraa firri iddoo adda addaatti waamameera. Waaqayyo safaysee isarraan kan ka'e namoonni baay'een ni amananii itti fufee namoonni baay'ee amanuu jalqabanii hojii waaqayyo gaafa sana jalqabe itti fufee ani baay'ee nan dubbifadha gati ta'eef kitaabatti isheen sitti ibsan abboommii kurnan isheen baradhees haraa keessaa argadhee dubbisisan isuma immoo barsiisuun jalqabe isa booddeetu kanaan jirru ministiriin dhufe nan darbe kara godinaatti gaafa darbu akka carraa ta'e faqqadee abarraa namni jedhamu tokko ortoo gara lubummaatti nama darbu kee daaqonni amaneera an maskiida amaneera biyya aanaa bachoo dhamtu sana keessa barsiisa Zakkaariyaas amma gara gooftaa deemaniiru jiranii jalafa kanarra nama baay'ee gatii na wajjin baaseedha akkas jedhanii tokko lubarra tokko luba ortoo ta'uu kan ka'e tokko sheekii ta'uu kan ka'e gooftaan argateeraati barsiisaa kan jedhu xalayaa barre gabaabduu tokko barreessanii gara mattuutti nuu kennanii harkumaan jechuudha. Nama beekan jechuudha. Akka carraa ta'e isaanis Qees Girmaa Tafarraatiif kan barreessanii ala sana wangeelaawudha. Amma Finfinnee kana jiru Qees Girmaa Tafarraa. Gaafa naquu akka fiigetti gibbii sineedii sanan galee waldaa warra wangeelaa kana simattu jechuudha. Gaafa galuu hojjetaa wangeelaa isumatti barreeffame sana Girmaa kan jedhamu sadiidha. Girmaa Zawudee, Girmaa Tafarraa, Qees Girmaa Bayyanee, ala sana immoo wangeelaawii Girmaadha amma Qees Girmaa Tafarraa jedhaman immoo garuu isuma barsiisaan sun itti barreessitti walitti baane isaan fuudhanii laalanii anaan barumsa nama reeffamanuuf kennamu na barsiisuu jalqabanii isa booddeeni gaaffiin gaafadhaa nan jarjaraa baay'ee ariifadheetan dubbadha waa'ee wangeelaa isa booddee waamaniitiyyuu gaaffiif deebii naa godhan. Atamantee ganteetiyyuu itti deebite moo reefuma amantee dhuftanii yemmuu na gaafatanu Qees Girmaa Tafarraa ani ammuma nama neen jedhee atas taa'uun qabdudhanii warra barumsa haaraa baratan sun ta'anii warra abboommiidhuma baratanii kennaa qulqulluu fudhatanutti na dabalanii achis baay'ee jabaadhee man darbe waggaadhuma isaatti irbaata gooftaatti dhiyaadhee tajaajila garuu guyyaadhuma namanii kaasee lakkaa'adhaan waaqayyos kan na lakkaa'u gaafa sanaayyuu isa booddee qormaanni baay'een tureera sana gidduutti mana jara keenyaatti afoosha yookaan immoo iddiriin jedhamu ibidda akka mana keenyaan fudhanne yoo duune akka nun awwaalle murteen darbe isa booda baay'ee narratti ka'ameera tolaanis gaafatameera jaalalaan akkan deebi'uu fi wanti baay'een ta'eera karaa hammeenyaatiin keessumattuu waan baay'een dhugaa ba'aa waan ta'eef tokkoonsaa qofti yoo boqote nun dhugaa jedhame wanti baay'een ta'eera garuu waan hafuura jabinaatu keessa kootti dhangala'e waan ta'eef sodaa waanuma jedhame keessa koo waan hin turree fi jajjabinaan keessa deemee dhugaa ba'an ture isa booddee immoo hin cimee maatiin keenya hin jabaate maatiin keenya gaafa jabaateedhu walumaa galatti ani gaa iskuuliin baradhaa torbaniin hin gala sababii waaqeffannaa mana keenya isa booda akka carraa ta'e waan su dhibu manni keenya kan jijjiirame erga manneeyyu
homaayyuu eebbin turre jechuudha isa dura. Isa booda faarfannaa baay'ee cimsine gaafa faarfannu milishaan dhufeera allama sadii nu qabuudhaafi gadi bahee jechuudha honneedhaan waaqa faarfachaa irra malee sirbaan jirru warri sirban iyyuu hin qabamne hin dhabne maaliif barbaadamnaa gaafan jedhu seeratti na dabarsanii baay'ee himanii irratti banamee isa booddee mana barumsaan naqa xalayaan gaafan dhufan mana barumsaan naqa kana gidduutti deddeebi'eeras si waamame deebuma kanan kenne homaa ta'uu hin dandeenye haa ta'uti isa booddee gamaan rakkinni guddaanii biyya naannoo sana waldaan aanaa bachoo iddoo jedhamtu qofa keessa gatii waldaan xiqqoon tokko jirti wangeelaa baratee bahee barsiisu hin jiru rakkina gurguddaa ture anammoo waaqayyo humnaan na hidhachiisee na kaaseera haa ta'uti isa booddee mattuu iddoo dhamu kanatti gaa barumsa kana barachuun eegalee isan baradhe kana maalan godhaa hundee mukaatti hin deebi'ee dhaqee nama barsiisa warra mana sana jechuudha mana namaatti xuruna waggaa kan jedhamu mana isaaniitti hin barsiisa naannoo shayee iddoo jedhamutti immoo muka jalatti hin barsiisa isan baradhe sana jimaata irraa dhufee hin barsiisan ture yaa'u achiin hin baradhaa isan baradhee dhufe sana immoo dhaqee hin barsiisa utumaan akkasii hojiin koo kun cimaa waaqayyoo cimsaa dhufe utuunuma waldaan dhaqinaan hin jedhin waaqayyo gara lubbuu haaraatti gara warra badaniitti na ergee socho'uun jalqabe seenaa maatii keenyas waaqayyo akkuma manneen nurraa cabsee abaarsa murtoon afooshaan nurratti murtaa'e sun kan si dhibu keessaa guyyaa idaar mikaayilii waan jedhamu wayirraa faallaasaa jechuudha gaafa iddiriin manatti hin jaarinaa jedhamu guyyaa sanarraa kacarraa daboo kadhatanii amantoonni biyya fagoo jiranu namni kudhan wayii dhufanii mana araatti maazanii jechuudha kifkiffaata waan jedhamu guyyaa tokkotti ijaaranii guutuu wanti jedhamurra gombisanii bara farsoon dhugamu waan hojjetamuu hin dandeenye jechuudha mana bareedaatti ijaaranii guyyaa tokkoon xumuranii ajaa'iba jedhamee wanta keenya irratti waamuu jalqabe achumaan itti fufee tajaajilis itti fufee afur waaqa hojjechuun itti fufee qoromsi itti fufee arjitamuunis itti fufee garuu guddinni akkuma sanaan itti fufaa deeme seenaan maatii kootii seenaan koo jijjiiramuunis akkuma kanaan itti fufaa deeme. Baay'ee namatti tola. Egaa yeroo qormaanni jiru ba'uunis immoo yookiis immoo qormaaticha mo'achuunis immoo ittuu nama bisheessa jedhama mitiire kana namatti agarsiisa baay'ee namatti tola. Mee egaa ammasin lubadha. Gara lubummaa kanaatti yookiis immoo barnoota lubaa fudhachuu kanatti immoo akkamitti dhuftame? Egaan akkuma jalqaba sii kaasee ani baruman mana barumsaa sadarkaa lammaffaa baradhullee tajaajilaanii mana qulqulleessuu daldhaa dhaqanii ijaaruu dhukkubsataaf dhaqanii kadhachuu hospitaalatti deddeebi'uu waan akkasiitiin jalqaba kanan ka'e waldaani jalqaba ani keessatti dhaqee gooftaa kana waaqeffachuu jalqabe aanaa bachoo keessatti argamtu na hubachuu hin dandeenye jalqaba karaa sanaadhaan waan baay'ee isaan guutame kana akka fudhee dhufetti baasuudhaaf rakkina qormaata gurguddaa ture maaliif jechuun ani reefuma namanas waan ta'eef waaqayyo immoo amma ka'ee amma akkas hin hojjeta kan jedhu shakkiin namatti waan dhufuufi qormaata gurguddaa karaa kanaadha kan hin dabarse godina irratti waldaa guddaa maqaan Yesuus sanatti achitti abboomiin baradhee isa booddee kutaa 10 gaafan xumuru yoomin biyya isa iyyeessa biyya isa tajaajilaadhaanis iyyeessa isa fooniinis iyyeessa kana keessa bu'ee tajaajila kana galmaan ga'a kan jedhudha barachaa kana yaadu abjuun koo jechuudha nan sooma baay'ee soomiin kadhadhaa jimaata irraa dhufa amma sanbataa mooxataatti tajaajila kana namni na hubatu garuu tokko iyyuu hin turre maaliifi abboonni amantii warra gurguddaan luboon mattuu irratti hafanii ani immoo kiiloomeetirii 18 ol deemeen dhufa
Sakan ammoo namni siduu deemes ilaalu hin jiru jechuudha. Kanaaf iyyuu kanarraa kan ka'e keessumattuu Zarihuun Kabbadee kan jedhamu Fugoo Saardoo biyya jedhamu keessatti kan argamu mucaan isaa boqottee maasii isaa keessattidha kan awwaalani. Geessineessiin awwaalluudhani. Isa booddee Zarihuun Kabbadee kana yoomin qaqqabee tajaajila kan jedhu yooman xumura barumsa kan jedhudha. Eebuun koo barumsa sana gaafan xumuru akkuma jedhe nan deeme gargaaruun jalqabe kan si dhibu warra boqqolloo korkodanii wajjin korkodaatan tiraaktiin kennaa isa booddee barsiisaa tokko gaafan argadhu isa wajjin utuu waa'ee qaqqabsiisa hojii wangeelaa hin baratin afur qulqulluun na barsiise. Fakkeenyaaf ati barsiistuudha utaate dhufeensi wajjin wal baraa kanan baranne maturee kana humtuu na barsiisee miti. Nagaansi wajjin uumaa sagalee waliin kaasu isa booddee nama dhufu sana firan godhadha. Isa booddee suutadhee kamitti akka naman kamitti akka fayyi Yesuus akkamitti fayyisaa akka ta'e itti man ture hidhamee iddoo sanatti Fugoo Saardoo iddoo jedhamtu kanatti isa booddee hojii sana ittan fufee akka carraa ta'e luba Amaarikaasaa kan jedhamu saba pirispeeterii nama hojjetu wajjin wal barree nama biyya sana keessatti hojii qaqqabsiisa wangeelaa hojjetu jedhanii barbaadu jarrachi gatii waliin barreef anas baadiyyaa keessa noola jarrachi irra jiru asii immoo informeeshinii yookiin odeeffannoo an ka'uu kana namitti himu hin jiru. Maaliifi nama kanaaf maluudhamee waan hin yaadamnee fi namitti himu hin jiru. Akkuma carraa ta'ee akkan silasii kaasee Barsa Zakkaariyaas kan jedhamu kuni namni Waaqayyo kaase tokko jira biyya keenya keessa. Muslima ture. Muslimaan Huseenii takkaa jedhamee waamamaa tuusa argattan jedhanii qeessa maarii kana tokkomu jechuudha. Isa booddee na waamanii hojii kana gaa hojjechaa man jiran tuufee jechuudha. Akka hojjetaa qacaramaatti hojjedha of kennee jechuudha. Rakkinnoo jiraate illee natti mul'atu waan ta'eef. Isa booddee nan naqee na haasofsiisanii ija isaas dhufanii ilaalanii isa boodaa qaqqabsiisa hojii wangeelaa irratti ramadame tun mana macaafa qulqulluun galee. Qaqqabsiisa sinuma jira waan ta'eef an naqee qalbii diddirrachiisee dhufanii cuuphu nan barsiisaa dhufanii kennaa qulqulluudhaaf eebbisu isa booddee lubni Amaareen kuniif Qeesima Xooraasaan jedhaman kun ta'anii walii wajjin marjatanii isaanii wajjin kan hojjetanus jechuudha. Qoreen pirispeetarii barachuu akkan qabu murteessanii hojii Waaqayyo hojjete ilaalanii isa booddee carraa barsiifadhaa jedhu. Darrii pirispeetar mariidha waldaa waan hin taaneef waldaa bachootiif kennu jechuudha. Waldaa bachootii gaafa kennanu waldaan kun na simachuu hin dandeenye ammas jechuun akkan baradhuu fi fedha isaanii turre. Kanarraa kan ka'e waajjirri pirispeetarii kun ofuma isaatii baasii mataa isaatiin mana macaafa qulqulluu na galchee waggaa tokko baradhee eebbifamee yommuu ba'u waggaa lammeetti fufuu qabdaa kan jedhu naa kaasanii waggaa lammeef yommuu itti fufuu luba ta'ataa lubummaadhaaf yaadamtee tanaan jedhanii ani isa dhugaa dubbachuu ta'e lubummaa yaadee hin beeku. Maqaan wangeelaa jedhamu baay'ee natti tola. Kanarraa kan ka'e gaaffii tokkoon gaafee kun rakkina hin qabu naan jedhanii isa booddee waggaa lama baradhee luba ta'een eebbifamee ba'ee luba ta'ee eebbifamee ba'ee Waaqayyo na gargaaree simboonaa ta'e ittiin hojjechuun jalqabee waldaa baay'ees naan hundeesse Waaqayyo Sakkii Tubbii gara Giinoo gara Fugoo Saardoo warra kaan fakkeenyaaf Bakkee Sakkii Tubbii iddoo dhamu kanaa ganda Bakkeessa dhamu kanaa Fugoo Saardoo dhamu kanaa huma kootii jechuudha. Fuma koo socho'ee akkuma nama beekaa tokkotti Waaqayyo beekaa na godhee namallee itti kadhachaa baasii barbaachisaa ta'e utuun ba'aa tokko waldaa kiristaanaatti hin ta'in anuma duukaa ta'ee dhaqee Waaqayyo hundeesse jechuudha. Amma jajjaboo waldaa cimtuu taatee jirti jechuudha. Kan biraa immoo gara warra soomii kana waldaa naannoo sana irraan immoo deemee jajjabeessuudhaani Waaqayyo humna naa ta'e nama seenaa keessatti waamu
keessaa tokko na godhee jira jechuudha. Karaa sanaanis iddoo sanarratti ammoo hojjetoonni wangeelaa ka'anii jiru. Bifa kanaan inni luba ta'e. Maqaa Waaqayyoo. Egaa akkamitti akkasiin dhuftanii baay'ee nama dhibaa. Waaqayyo ijoollummaa keessanitti sin argatee akkamitti akkan isinitti fayyadame. Egaa hojii wangeelaa hin dhaabbatus nagahee isin jedhamu. Garuu amma ta'e isa hawwitan sana waldootii dhaabuudhaan ta'e amantoota baay'ee gara gooftaatti fiduudhaanis ta'e Waaqayyo isin gargaaree galmaan gaattaniitu jedheetaniin hawwii keessan amma tokko nan amana. Egaa akkamitti gara asii dhufuu dandeessan gara Finfinnee? Baay'ee gaariidha. Ani achi yemmuun ture aanaa bachoo irra taa'ee hojii qaqqabsiisa wangeelaa kana hojjedha. Haa ta'u malee Waaqayyo yeroo baay'ee natti dubbata ture. Finfinneen jaalloon. Warri barbaadan al takka takka wal bukkee darba. An baadiyyaa sana keessa deemee ammallee dhugaa ba'uudha. Ammallee barsiisuudha. Haa ta'u malee Waaqayyoo waldaa baay'ee gaddite tokko, waldaa baay'ee boosse tokko achan si geessa nama immoo dhabee miti. Kaakuudhaan si geessaa cufaan siin banaa warra bo'an sanarraa ilmaan siin akka hidhiin attaasaa ture iddoo isaan beekuun. Waldaa baay'ee na gaafataniiru biyyuma deemee tajaajilutti keessa koon jiru yeroo baay'ees dabarseera. Achumarra taa'ee ija godhachuutti ijatta nama malee bahu sadhamu kana baay'ee rakkinni gurguddaan waan jiruufi sodaadhaan ture fooniin. Isa boodee Waaqayyoo tuma dubbatu nama 12 ol manatti natti erge dhoosa dhumaa jechuudha. Manatti natti erge iddoo sanaaf amma nyaannan si keessa kaa'e. Kana booddee rakkina guddaadha Waaqayyo na kabajeera jechuudha achitti mana mataa kootiitti hangalaa. Mattuu irratti jechuudha mana ijaarradhee. Manichi sun iyyuu immoo Waaqa tolfamaa natti ta'e jechuudha. Maalee biyyoodhumaan kan ijaarame yoo ta'e iyyuu mana mataa kootiitti bal'aadha. Gara Finfinnee immoo gaafa dhuftu namoonni mana akkamitti akka jiraatan beekta. Kanarraa kan ka'e maaltu na rakkisee wangeelaa lallabaan jira jedhee namani Waaqayyo garuu hin didee. Isa booddee ammas wayi kaayeen kadhe fedha keenni ta'ee gaafan deemu mana kiraayii kaffaluu hin qabu. Lammata waamicha argadheeradhee fiigee ba'uu hin qabu. Kanaafuu xalayaan qaama asii na hojjechiisaa jirutti naafa dhufu. Malee cal jedhee ba'uu hin qabu dheetan kadhadhe Waaqayyooni. Akkuman jedhee gubaayee bal'aa irratti isa dhumaa waldaan baay'ee na gaafatteetu qoraa yeroo inni itti gaafatamteertu sun hundumtuu kan kee miti. Isa ammasii bilbilamuudha kan kee Waaqayyo dubbate. Sheelii iddoo jedhamu tokko gaafan ga'u iddoo nama tajaajilu kanarraa maanguddoon naa bilbilanii isa booddee haasa'uu jalqabnee keessa koos hin guute nan dhufee nan tajaajile akka ija foon kanaan gaafa laaltu iddoo cimaa iddoo wanti baay'ee lollitti baay'ate lola baay'eerraa kan ka'e namoonni baay'ee walitti dhiisanii deemanii tajaajiltoonni baay'een illee gaafataman ishee kan hin jenneedha. Ani garuu ammas nan kadhe Waaqayyo ofuma isaatii immoo isa raajotaan dubbatuun ala anumaan natti dubbate gaafan dhufu maal akkan hojjedhu akkamitti akkanaan hojjetu hundumaa natti haasa'e Waaqayyoof galatu amma dhufuun koo waggaa 2 fi ji'a 4 qabadheera. Kana gidduutti buufata waldaa tokko banee nama 50 ta'eera iddoon sun. Buufata waldaa illee banee jechuudha. Warri waldaa keessaa sunis baay'een isaanii deebi'anii warri fagaatan deebi'anii warri wal lolan araaramanii tajaajiltoonni kan lallaban kan faarfatan kan geggeessan ba'anii ija natti godhee haala gaariidhaan hin deemaa jira. Akkasitti dhagara kana kan hin dhufesin jechuudha. Tole gabaayee namatti tola. Waaqayyo isin buusurraa isinitti uffisee gaarummaa isaatiin isin gargaaree waan baay'ee isin hojjechaa akka jirudha kan isin naa ibsitanii. Namni mudannoo hin dhabu. Mudannoo isin yaadattan namaaf barnoota ta'uu danda'a jettanii yaadda yoo jiraate. Mudannoo nama mudate keessa al tokko sooriddoo jedhamutti ifama isa soortuu sitti ni mindura na waamaniitu na teessanii amantaa kana wodhiistee jedhaniitu
mana iddoo isaa an beeku na agarsiisanii mattuu irratti jechuudha kun immoo bachoo miti. Mana kana sii binnee sii kennina. Lammata irratti immoo mucaa baay'ee bareeddu tokko ilaa see kanadhanii maqaa isheedhaanii ishee si fuusisna. Kanaafuu mana bareedaa kanaa mucaa bareedduu kanaa sii kenninaa yoo dhiste maal ta'a yoo dhiste maal ta'a naan umtuu isa naa jijjiiruu hin danda'u jedheen waan si dhibu keessaa guyyaa gaafa sanaa Maatiyoos boqonnaan 4 gaafas 4 qulqulluun naa lallabee naa eegi yommuu sana reef nama jechuudha. Kun mudannoo koo tokkodha. Meegaa immoo tarii dhumarratti ergaa isin dabarsuu barbaadan kana tafettanii kan isin yaadda yoo jiraate carraasaa isinii hin kenna. Ergaa ni dabarsuu barbaadu dhufaatii koorraa kaakasee Waaqayyoo nama waama. Gaafa yommuu nama waamu dafanii deebi'uu laatan eebbatu nama argata. Tarii televezyiinii kana kan ilaalaa jiranii amantaa akkan kaleessa keessa ture keessa kan jiran. Ani gooftaan na waamee mallattoo adda addaati dinqii gurguddaadhaan na waamee yeroo koo yoo xiqqate utuun namni waggaa 5 hin gube yeroo isaanii akka hin gubne Yesuus Kiristoos gooftaa akka ta'e quraana irratti illee barreeffamee jira. Allah qalmatullah Isaa ruuhallah. Allah Rabb qalmatullah sagalee Rabbi Isaa ruuhallah. Isaan immoo ru'ii Rabbii ta'e quraanni immararsiifate. Kana suuraa Maryam 19 irrattis suuraa Maryam 19:34 irrattis barreeffamee jira. Barreeffamee jira. Kanaafi yeroo isaanii akka hin gubne Yesuus Kiristoos karaa dhugaa jireenya akka ta'e quraana irrattis macaafa qulqulluu irrattis barreeffamee jira. Karaan dhugaan jireenyi Yesuus Kiristoos malee hin jiru. Itti dabaluudhaan lubbuu dhiphachaartu kana qaqqabuudhaaf akka keenya kaleessaa haalli tun hin qabin bira ga'uudhaaf tajaajiltoonni of qopheessuun